Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu nageenya waaqayyoo bakka jirtanitti hunda keessaniif haa baay'atu. Egaa hadhas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Hadha kan hojjennu maaksii fuula keenyaaf baay'ee bareedaa ta'e wajjin hojjenna jechuudha. Egaa akkuma agartan asitti talbaa qopheeffadhee jira. Talbaa namni hin beekne hin jiru. Asitti talbaa qopheeffadhee jira. Egaa asitti immoo distii duwwaa qopheeffadhee jira. Asitti distii duwwaa qopheeffadhee jira. Egaa asitti distii kanatti talbaa shoorbaa maankaa lama itti buufanna. Akkuma agartan. Itti aansuudhaan immoo asitti ruuzii qopheeffadhee jira. Ruuziilee akkasuma akkuma talbaa shoorbaa maankaa shoorbaa lama itti buufanna. Egaa kanneen itti buufadheen boodatti asitti immoo bishaanii kubbaayyaa tokko guutuu qaba. Bishaan itti buufadha. Egaa bishaan itti buufadheen booda immoo amma kana fidee ibidda irra kaayaa hanga inni naa bilchaatutti jechuudha. Akkuma argitan isa kana fidee ibidda irra kaayaa. Amma kun akkuma argitan haala kanaan bilchaataa jira. Okay, itti aansuudhaan asitti dinnichaa tokko qaba. Dinnicha kanan quncifadha. Egaa akkanatti quncisee ajaa'ibeen booda nan dhiqaa bishaaniin. Dinnichi quncifnee yoo jenne dhiquu qabna gubbaa isaa. Gurraacha tullee waan maluuf akkana godheeti hanga talbichi naa bilchaatutti ruutii talbaa naa bilchaatutti akkana bishaan keessa bicuu dhiisa. Okay, amma maal godhaa keessaa jissee gossee jira isa kanaan faaqaa. Isa kanaan duubatti faaqaa. Okay, amma maal godhaa dinnichaa faaqadhe sanarratti fidee isa affeele san itti buufadha. Halluu isin argitan kanaan. Egaa kana itti buuseen booda immoo kolbatti waliin gahaa. Okay, amma egaa kanatti liidheen booda asitti mafcaa ittiin daakkadhu qaba. Maashinii jechuudha. Maashinii bunaatiin daakuudhaaf kan juusii kolbatti naa daaka waan jedhee hin yaadnee fi an isa bunaatiin daaka yookiin isa qamameetiin daaka kolbatti dhiqxanii hoo qamameetti daattanii jiraattan ta'e kolbatti qamamee san dhiqaa akka keessaa bahutti foolii isaa godhaatiin saniin boodatti daakuu dandeessan jechuudha. Anis kolbatti dhiqeetumaan itti daakaa jira. Ani immoo bakka lama godha. Kun waan xiqqoo taateef egaa kanaaf bakka lama godhee daakaa. Okay, amma akkuma argitan asitti daakee jira. Asitti akkuma beektanii kaalsii ittiin gingilchaa qopheeffadhee jira. Isa keessatti isa kana buusa. Isa amma daakee kana isa kana buusee gingilchaa isa kanaan keessaa baasa. Akkana godhee keessaa baasa jechuudha. Waa baay'ee nama dhibu. Hanga barbaade bishaan isaati malee eegdanii isaa wajjin miti waan ta'eef akkana godhee ta'an keessaa baasa. Amma kun akkuma argitan haala kanaan kallatee walitti deebinee jira. Kun akkuma argitan kana fakkaata. Okay, maal godhaa ammallee dhiqqoo sirraa bichadhee distii kanatti gad deebisaa. Okay, itti aansuudhaan immoo asitti namoonni nashaa yookiin boqqolloo daakuu boqqolloo namoonni hin beekne hin jiru. Egaa daakuu boqqolloo kana maankaa shaayii tokko waan ta'u itti godhadha. Maankaa shaayii itti godhadha. Okay, isa kana waliidhee kolbatti waliidhee ibidda irra kaayaa. Ibidda irra kaayee kolbatti akka inni naaf
bishaatu godha. Ibidda xiqqoosii gadi jedheen jechuudha. Kolbatti dura asitti holiidhaa akka asirratti deemee isin jalaan gaawwalle yookiin immoo isa odoo holiin kolbatti dhaamin jiddu wantoonni akka kurkuchuu jedhamu hafuu akka hin taane akka isin jalaan gaawwalle kolbatti akkanatti rukutuu qabdan dura lafarratti. Sanii booda ibidda baay'ee qannastanii ibidda rabootanii harki keessa osoo irraa arrafin diqqoosii bilcheessuu qabdanii. Amma kunoo akkuma agartan haala kanaan bilcheessee walitti deebinee jirra. Akka nuuf ta'uu qaba. Isaa asitti buufadhaa sahaanitti gabbuusa. Eega sahaanitti akkana buufadhee ka'een booda maal godhaa? Asitti zayitii gosa barbaadanii zayituun yoo qabaattanii, zayitii almandii yoo qabaattanii, kokonaatii yoo qabaattanii, zayitii qaama keessaniif ta'u yoo qabaattanii isa itti godhattu jechuudha. Zayitii kamiiniyyuu haa ta'u, waan mana keessan keessaa qabdan haa ta'u itti godhattanii kun akkuma argitan anis hamma kana naaf ga'a itti godhee jira. Kolbatti waliin ga'adha. Egaa kun akkuma argitan kolbatti akkanatti waliin ga'ee jira. Egaa akkanatti waliin ga'ee booda asitti meeshaa duwwaa nan qaba. Ka duratti hambifne sanii isa duratti hambisisan itti buufadha. Isa kana maal godha seetanii tallaajaa kaayaa akkana jalaa hin ballaane tallaajaa kaayee guyyaa barbaade fuudha. Nashaa kana itti dabalataa yookiin daakuu boqqolloo kana itti dabalataa itti fayyadama jechuudha. Torbeedhaaf kaa'uu ni danda'a. Haala kanaan qadaadee waan burcuqqoo ta'e keessa haala kanaan kaawwadha. Itti aansuudhaan isa duratti cuunfinee keessaa baafne sanii isa sanillee hin jissinu. Isa san maal goone isinitti fakkaate asitti intini qaba maali buna namni hin beekne hin jiru. Buna maankaa shoorbaa gimmaasha waan ta'u guutuu fidee garuu gimmaasha waan ta'u itti godhadha. Itti aansuudhaan immoo sukkaaras maankaa shoorbaa waan ta'u itti godhadha. Saniin booda immoo kolbatti harkuma keenyaan waliin dhahuu qabna. Harkuma keenyaan waliin dhahuu diqqoosii zayitii itti gochuu qabna. Hin irraanfatinaa zayitii. Ankunoota almand oiliin na bira jira. Ani isatti fayyadama yeroo kamiyyuu fuula kootiifis itti fayyadamu dhiisuma waan ta'eef isa xiqqoosii itti godhadha. Kolbatti waliin ga'uu qaba. Maankaalillee waliin ga'uu qabdanii hin dandeessanii harka keessaniinis natsaa gootanii waliin ga'uu hin dandeessanii. Maal godhaa harka koo ni dibadha jechuudha. Fuula kootirratti illee akkanuma dibadha. Harka kootirratti harka koo guutuu isaa kolbatti akkana godhee dibadha. Inni kun akka qoshaashaa fuula keessanirra jira wantoota isin hin fayyadne sanii wantoota du'anii qaama keenyarra jiranii wantoota barbaachisaa hin taane hunda isaayyuu quuncisee kaasa jechuudha. Egaa kun akkanatti kolbatti fuula keenyallee suuta jennee akkanatti shitta goonaan yookiin sukkuumnaan jechuudha. Wantoota fuula keenyarra du'an hunda isaa wantoota gugurraachallee wantoota akkanaafillee nu gargaara. Torbeetti yeroo lama hoo dandeettan qaama keessan guutuu hoo ittiin godhattan baay'ee bareeda na amanaa. Akkana goonee kolbatti sukkuumnanii goosina. Amma isa dhiqadhee deebi'ee jira harkaan koo. Itti aansuudhaan isa amma hojjannee kireemicha fuulaaf hojjanne kana kolbatti kun haala kanaanii baay'ee dhugaa rabbii fuulota keessan kan shabashabamuuf umurii malee yookiin immoo fuulota keessan koolitti dacha'u wantoota akkasiitiif baay'ee bareedaadha. Eegee akkas goonee dhiqanneen booda bishaan labbi jedheen dhiqannaa akkana goonee fuula keenya irratti dibanna. Kolbatti biyaansa daqiiqaa 4-5 odoo dandeessanii yeroo qabaattanii fuula keessan irratti diqqoosii akkanatti sukkuumtanii baay'ee bareeda. Egaa haaluma kana akkana godhee fuula kootii irratti illee akkanatti sukkuumadha. Kolbatti irratti dibadha. Egaa akkana dibadhee ka'een booda inni isaa hamma sa'aatii tokkos Oroon sa'aatii qabdan dhiisuu dandeettan daqiiqaa 30 gochuu dandeettanii Oroon sa'aatii hin qabne daqiiqaa 25 gochuu dandeessanii waa tokko rakkina tokko isin irratti fiduu waan mana keenya keessatti nyaannu kokkee keenya keessatti nyaannu waan ta'eef waa tokko wanti isin sodaattaniif hin jiru.
kolbata akkana goonee dibnee hamma inni nutti goguutti dhiifna. Egaa akkanatti goonee hamma inni nu goguu dhiifnee saniin booda yeroo dhiqannu bishaan diqqoo si labbe jedhee dhiqanna saniin booda bishaan qabbanaan dhiqanna saniin booda immoo qibaatii fuula keessaniif fuulli keessan isiniif jaalatuuf qibaatii kamiiniyyuu haa ta'u waan itti fayyadamtanii dhiqattanii gogaa hin dhiisinaa fuula keessan yeroo kamiiyyuu innaa waan fuulli keessan isiniif jaalatu fuula keessan dibattanii jechuudha. Kana haga fixxanii kana eegalsanii hafee meeshaa bicuu keessa gootanii qadaaddanii seeraan kaayuu hin irraanfatinaa. Fakkeenyaaf fuula kan kootirraa hafee meeshaa kana keessa buufadhee kaayaa. Ishee tana keessa buusee gadaanii isii qadaadee tallaaja kaadhaa guyyaa barbaade fuudhee itti fayyadamaa jechuudha. Amma ganaa fuula kan kootiif fayyadamuu waa hedduuf amma hin tuqu akkanumatti dhiisa. Egaa haala kanaan viidiyoo guyyaa har'aa hojjennee wajjin geessinee jirra. Akka jaalattan abdiin qaba. Hoo jaalattan laayik sheer gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdiin qaba. Egaa namoota biraa hin barin fayyada hoo jettan immoo sheer gochuu fi hin irraanfatinaa. Obboleewwan keessan akka itti fayyadamanii horroonni biroo immoo maatii kan koo kan hin taane haaromni yoo jiraata maatii kan koo ta'uudhaan gara maatii tokkummaa faamiliitti dabalamaa isiniin jedhaa kabajaadhaa isiniin gaafadhaa. Viidiyoon kan koo guyyaa har'aa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakka jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu. Guyyaa gaarii halkan gaarii naaf qabaadhaa. Egaa biyya keenya Itoophiyaa rabbiin nagaa jaalala gammachuu nuuf haa kennuu fi tokkummaa rabbiin nuuf haa kennu.